Hi, my name is Aisha Oromia Ali, and as an Oromo community member living in the diaspora, we are highly concerned with the health and well-being of the people of Oromia. We urge the Ethiopian government to unblock internet and telephone lines in Western Oromia, Southern Oromia, and parts of Central Oromia. The lack of information anywhere puts citizens at a greater risk of contracting COVID-19. Human rights organizations have appealed to the Ethiopian government to unblock internet and communication lines. We must come together and also remember that we are at a crucial time in our world's history. An Faizailas. Akkuma beekamu mata duree oduu addunyaa kan tahe dhukkubni coronavirus yookaan COVID-19 jedhamuun beekamu kun mul'ata yeroo gabaabaa keessatti biyyoota addunyaa hedduu weeraraati jira. Weerara gaggeessaa jiru kanaanis lubbuulee ga'eessotaatii fi lubbuulee buleeyyii hedduu galaafachaati jira. Biyyoota diinagdeen badhaadhaan kanneen akka Ameerikaa fi Yuuroop kana keessatti lubbuulee hedduu galaafachaati jira. Dhukkubni kun oolee osoo hin bubbuliin biyya teenyallee galeechuu gaafa dhageenyu wanti nama yaachisu jajjabduudha. Biyya teenya keessatti akkuma beekamu gama lixa Oromiyaatti neetwoorkiin ergaa tajaajila intarneetiitii fi bilbila harkaa ergaa adda citee ji'oota 3 ol ta'eeti jira. Mootummaan Riippaabilikaa Federaalawaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali uummata kanaaf xiyyeeffannoo kana akka inni hojjetu gaafan. Yeroo dhukkubni kun addunyaa diinagdeenis ta'ee barnootaan nu dura dabarte tana weeraraa jiru tanatti biyya teenya xiqqoo tana gaafa inni qabe akkam akka inni godhu tilmaamuun nama dhibdu jechaadha. Kanumaan wal qabatee uummata keenya kan lixa Oromiyaa kanaa fi neetwoorkiin erga irraa citee bubbulee jira. Neetwoorkii kana akka inni deebisuuf kabajaadhaan gaafanna. Uummanni kun odeeffannoo kana hin qabane. Wanta kana hordofuudhaaf miidiyaa hordofuun dirqama ta'a. Miidiyaa jechuun televizyiinii qofa osoo hin taane itti fayyadama hawaasummaa wantoota akka feesbuukii fi tiwiitarii kana uummatni fayyadamuu qaba jechaadha. Biyyoonni guddatan hedduun hawaasni isaanii sochii hawaas diinagdee akka hin goone danqanii jiran. Sababni isaatillee dhukkubni kun haala salphaa ta'een daddabraa waan ta'eef kan sochii hawaas diinagdee adda dhaaban jechaadha. Mootummaan keenya immoo faallaa kana yeroo hedduu erga dhukkubni kun biyya seenee jechaadha. Waltajjiiwwan garaagaraa akka inni yaamaa jiru dhageenya kun immoo sirrii miti seeraanis nama gaafachiisa jechaadha. Biyyoonni nu dura qaroomanii kanneen guddinaan sadarkaa olaanaarra jiran kunneen gaafa dhukkuba kanaan weeraramaa jiranitti uummanni keenya kun maalirraa akka ga'u tilmaamuun nama hin dhibdu. Keessumattuu uummanni lixa Oromiyaadhaa odeeffannoo kanarraa hedduu fagaatee jira. Wanti biraatillee yoo hafte dhukkubni kun dhufee jira. Dhukkubni kun akkaataa inni itti nama dabru hedduu haaraya. Wantootni inni ittiin taa'aa jirtu hundinuu adda adda waan ta'eef uummata kanaaf immoo mootummaan uummataaf dhaabbate jedhee yaadu ta'e kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Ali siyaasaa garaagaraa yoo kan deeggaru ta'eyyuu uummata kanaaf jecha dhukkuba dhufe kana hedduu hammaataa waan ta'eef jecha uummata kanaaf odeeffannoo wayitaawaa fi yeroo isaa eeggate akka argataniif tajaajila intarneetii akka inni gadi lakkisuuf gaafan. Mootummaan biyyattiidhaa sagalee uummataa dhageeffate wanta kana gara hojiitti akka inni kabajaadhaan gaafan. Guyyoota qubaan lakkaawamne keessatti uummata kana gama addunyaatti akka inni maku kabajaadhaan gaafan. Hayyee akkam jirtan. Maqaan kiyya Aisha Oromiyaa Aliiti. Dhaamsa gabaabaa dabarfachuu barbaanna. Mootummaan Itoophiyaa uggura intarneetaa fi bilbilaa kan lixa Oromiyaa Wallaggaa, kibba Oromiyaa Gujii, akkasumas jiddugala Oromiyaa Shawaa lixarratti labse hatattamatti akka kaasu gaafanna. Yeroon kun yeroo siyaasaa osoo hin taane, yeroo mirgi dhala namaa ittiin kabajamu, yeroo fayyaan uummataa ittiin tiifamu. Yeroo mootummaan kun addunyaan akkamitti uummata ifii tajaajiltu fakkeenya godhatee hojiirra oolchu.